Amaarri fa'a nama ciccimoo akkanaa nama bareeda nama ciccimoo nama sadarkaa qabu kana kennettiin nama lallaafaa ammoo maal jettiin Oromoodha kuni gaallaa num jette jechuudha. Addawa maal taatire doktor kenna aalimni kenna mucaa qaxalii akkanaa kana laal isaan jala dhufee jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني جرتو فيا قبضو سنين جدا بقى جراتنا من تيفي كتان ودو أدهين قوني سنين جدا بليان كيا يا ولو ما قلت ودونا قاندور سني قمتشو نقلق من دوغا دبتشوفي مالي في جناني نمني توكو وقافا كنت في ريهاتا وأنا في ريهاتا وكلنا في ريهاتا وجاتشورا يوان قمتشو بونسا كان أرغيتو بايسي بونسا يجولي نما أكنتي أكا إتوبياتي متا إجولي أمو يرو أما قطاليون أما تنفكين يتائين أركون كنو قمتشو قدادا يجولي والله سمو كتاك لمتي زبنا برنوني كيس ألفاتي إلمناوا أكا تبارتون أبي كيسا باهي كان كيستي والله ريكاردي كلميسي ورب الكابا dhugaa dubbachuu fi namoota hedduutu isa simataara. Mucaan kun riikaardii aganaga galmeessuun ka'e waa hedduu yaalataara waa hedduu argataara. Akkasuma ka haala amantii tuni amantii addunyaati malee amantii akiraa isaa hin taatu ni beeytanii ta addunyaati. Inshaallah rabbiin akkuma sheessuu fi hankanatti amantii وفي اللي نما إن شاء الله بإذن الله تعالى أمنتي وفيتي في اللي بكا قداك إني وهند كيسا نما قاهي أركتو اللي برولي إسحا تاسسو برنوتا أمياتين حقا نفوجتشوني قافا من تتجلي بتيكا مالها تأوري سنونا ما دكتور سوفيان وجلك أبي كان حملي إسا قده إسا كدكو إن شاء الله ربيني isa ol kaasa waan ta'eefi human ta'u namni doktoroonni hagan isa simatte wallahi ishee Sufiyaan dhugaa dubbachuu fi sanuu jedhanii barkennaa kana jechuudha akka ijoollee ammaati hamilee ta'uu fi irraa kan ka'e maal jedhan sanuu kiisii ufiitii baasanii kennanii akka sikkoo mandooti jedhan hayyuun akkana qaba jechuudha gariinoo gagadheen asirra wal dhadhabu jirtu tun ati arsi ati baale ati marro jettee wal dhabdi jechuudha maal taata irree adda ishii bucheewwan maal taata warri meediyaa irra wanyaattan adda ishii akkasii koomandooti walii galameen kennan kun kenname mucaan kun ilma baaleeti dhalataa baaleeti maaltu isin dhagame shee Sufiyaan dhalataa baaleeti والله العظيم أنا ما تم ميديا أردت أكسي ولا وفات رئيساني في رفعت لقى دبتشو في يروشو شيء سوفيان أكس جدًا سني وام براتي في سنين قدني ورش سوشيال ميديا أردت ونياتا تري كنين بر أرومو بكمبو من أكسي أرومو بكمبو شيء سوفيان كنا قالتو ما الفاد thank you so much سنين جدا مالف جنن dhugaa dubbachuu fi kennaan kun osoo mucaa kana qofan taane akka waan naa kennitanii ittiin dhagahan akka waan naa kennitanii maaliif jennaani mucaan kun ilma kenna ilma biyyaati ilma waliigala ilma Oromooti ilma sikkoo mandooti waa hunda dubbattanii turtanii galatooma wallahi galatooma jechi isiniif dhiqqaata wallahi alazim jechi isiniif dhiqqaata namoota beeka akkana kana qabna jechuudha amma namni gariin jechuu danda'a baalee fi arsii adda baasee injira mitiiree akka tokko lallamaa jechuudha I don't care anillee akka kiyyatti jechuudha maaliif nama ganda ofii faarsuu nama kutaanu faarsuu kana hin jaaladhu uumamuma kiyyatti illee jechuudha qoosaa namni ilmi namaa ni qoosaa dhugaadha haa ta'u hin jaaladhu wallahi hin jaaladhu hadhas nama na qoosu qoosaa badaa ati arsiin akkasii jedhee wannoota akkasii ati baalee akkasii jedhee wannoota akkasii fayyadamu hin barbaadu jechuudha akkuma alima kennaa kan inshallah anallee kabaja akkasii arraba irra na haa kaahu wallahi alazim mucaa kana hadhallee borullee rabbiin inshallah taafte irratti illee rabbiin umrii dheertuu isaaf haa dabalu rabbiin hamtuu isaaf haa
irraa haa qabu. Nama akkanaa kan aslan jechuudha. Rabbi hamtuu irraa haa qabu jechuudha. Maaliif jedhee isin fakkaate beeytanii ijoollee hedduu kufe qabxii gurguddaa fidde ijoollee hedduutu waa hedduu keessa galee jechuudha. Maaliif osoo rabbiin keessattuu hisdiin namni akkuma tokko garaan isaa qulqulluun jiru tokko garaan isaa qulqulluu miti. Namnummaan kunuu walqixa maasha Allah tabaarakallah namni isaarraa hin jedhu waan ta'eef obboleessa kiyya ilma keenya rabbiin hisdii sirraa haa qabu inshaallah bi'iznillaahi. Rabbiin hamtuu sirratti dhuftu hunda rabbiin sirraa hijaaba haa godhu bi'iznillaahi. Akkasii keessattuu batalayyoonni ani mucaa kan irraa gammade keessattuu Dr. Sufiyaan jalatti akkana argamuu isaaniiti. Argitanii jirtanii waa hedduu godhanii fi kennaa birrii 200 qofaa miti. Dr. Sufiyaan jechuun nama kennaa ofii hunda baasee miidiyaa mul'isu miti. Haa ta'u hoo ijoollee biraatiif akka fakkeenya ta'u jedhanii jiranillee ijoollee lafaa dhufaa amma isa duuban dhufu kanaafillee fakkeenya akka ta'u akka hamilee horataa dhufanii akkasitti mul'isaniif jechuudha. Yeroo ammaa kana keessa yeroo amma jirru kana keessatti akkana wannoota akkana kana riikardi akkana kana galmeessuun dhugumatti maadri baay'ee wallaahi laaziimi nama ajaa'ibsiisanis nama dinqisiisa. Akkuma nu isa dinqisiifannee rabbiilleen isaa dinqisiifatu ammallee inshaallah nama barumsa diiniillee keessatti barumsa ammayyaa qofa osoo hin taane barumsa diiniillee nama keessatti inshaallah gaffageessee waa hundaan addunyaa tana hoogganu rabbi isaa godhu. Akiraan akiraadha addunyaan addunyaadha bitaa fi mirga jechuudha isii walqixaa miti. Haa ta'u namni ishaa haga lafa kana irra jiraatutti wanna ittiin jiraatu carraaqachuu keessatti bu'aa bahii nama gaafata. Haa ta'u ammoo alhamdulillah wallaahi nama kana qabaachuun baay'ee ijoollee amma jirtu kana keessatti wallaahi baay'ee nama boonsa baay'ee ijoollee mataa uummata biyyaa ol qabee namni kalee maalummaa isaan beeyne namni kalee maalii isaan beeyneedha ol bahee hatta gara mootummaatiinis abbaa keessii yaalla akkasii jedhanii namni dhuunfaa keessaanis gargaaramutti jira jechuudha. Amma kutaa gara alaa dabarsanii yookaan biyya keessatti baratanatti hin fakkaanne ijoolleen akkanaa kunniin inshaallah karaa fedhee rabbiin carraa isaa buddeena isaa maatii isaatiif akka biyyaatitti illee rabbiin fatira isa baasee fakkeenya ijoollee kaawwaniif illee ta'u inshaallah biiznillah ilmaan keenya akka duubaan dhufuuf illee akka fakkeenya ta'u bakkuma ta'etti rabbiin isaaf haa bal'isu bal'oo rabbi isaa haa godhu. Wallaahi keekii mursiisanii tumaalessa dirasii mucaan kun jabaa ta'uu irraa tumaalessa dirasii ofii qalate wallaahi ofii gorra'ee dhiiga baase. Qosuma billee natti tole rabbiin boo'ee yeroo saniin boo'ee dhugaa dubbachuu fi dura ammoo akkuma argaa turetti yaanii eeganatti dhagahamee isaaf gammadee ishee Sufiyaan biratti arguudha. Isaan bira chokkolaataa illee achi jiranii chokkolaataa jedhan isaanuu namaanu isaan illee achi jiranii kalaati eega isaan biratti argee dhugaa dubbachuuf akka malee na gammachiise wallaahi. Dura ammoo suuraa isaa maxxansaa ture intarbiillee ilaalaa ture amarran illee intarbii godhaa ture warri soddaallee hunda ilaalaa ture. Garuu ammoo haga isaan bira arge ammootu baay'ee waan boonsaa dalagee Dr. Sufiyaan wallaahi galatooma nama kamiyyuu akkatti ija takkaan laaluu keessaa kaanii akkasii koomandootitti jedhanii jechamni kunuyyuu gahaadha wallaahi natti tole dhugaa dubbachuu fi rabbiin isin haa kabaju rabbi isin haa jaalatu anaaf rabbi isin haa jedhu rabbiin duniyaa keessan ammallee barakaa keessa haa kaa'u duniyaa halaalaa inshaallah rabbiin bakka baaftan bakka rabbiin isiniif haa buusu isin jenna. Jabaadha barattoonni keenya ka ammas dhufaa jirtan jalaa dhufaan jajjabaadhaa ka kuno namoota akkanaa kanneentu doktoroota akkanaa kanneentu isin bira jira jechuudha. Namni akkana akka isin duuba jiru inni ufin irraanfatina. Akkuma mucaan kun adda isin badhaafame isiniif badhaafame isinis boru badhaafamuuf ta'e waan ta'eef uf duubatti hin deebina. Wallaahi yeroo amma barnoota ijoolleen uf duubatti deebitee jirti. Maaliif tokkoffaa wantoonni hundi qaala'iinsa haala jireenyaati.
kun yommuu akka duraanii kutaa 8tti kutaa 8 jedha kutaa 10tti qoramte hin xumurtu duraanii kutaa 10tti jechuudha. Amma kutaa 12 jechuun namni yoom achi gahee umrii kana guutuu yoom achi gahee gaafni ana achi dhabe argadhee bahuyyuu yoomi maaliif yeroo achi keessa ofirraa fixa jedhee uf duubatti deebi'aa jechuudha. Hagana takka abdii fixatee namni jechuudha. Mucaan kun ammoo tokkoffaa isa osoo hin taane inni illee barnoota isaa irratti jabaatee osoo jiru maatii isaa santu maatii akkaan duuba isaanii jiru jechuudha. Abbaallee makiina dhahee abbaa ofii yaalachuuf illee amma akkasitti jira jechuudha. Abbaa ofiillee rabbiin abbaa kan keellee akkuma sitti aarii bakka kanaan si gahee rabbiin isaan haa fayyisu abshiruu siin jedha obboleessa kiyya qaaliif gaarii. Haadha isaallee keekii waliin murtee argitanii jirtanii akkasitti haala kanaan akkaataan inni itti ibsate yaani ijoolleen subhaanallah ijoolleen keessattuu barnoota keessa waan qabdutanii akka nama kaanii yaani wanni hin jettu jechuudha. Haasaya jechuudha. Haasofni isaanii gaggabaabduudha. Kalas maaliif jennan xiyyeeffannoon isaa barnoota isaa qo'annaa isaa kalas kana malee sammuu isaa keessa waan jiran yeroo ammoo ijoollee lafaan fuutuu bar ijoolleen takkamee waan isin ajaa'ibu shamara irraayyuu dhiira irraayyuu gaaf alatti bilginnaa eegalte barnootaan hin kufti. Sanammoo itti nyaadha itti dhugaa. Bilginnaa eegallaan waa jala deemuu eegallaan dhiira irraa qabi shamara irraa qabi. Ijoolleen sun hin kufti. Yaa hin kufti yoo durallee kalee darajaa fidaa turte booda ijoolleen sun maaliif akka ta'e hin beeku fuduuba deebiti. Maaliif waan maatiin itti aanu fachi aanu keessatti illee argine jechuudha. Barataa akkamii ijoollee barataa akkamii turte jedhanii wallaahi ta'uuf duuba deebite jechuudha. Hedduutu jira. Maaliif kun yommuu tokkoffaa ijoolleen amma lafaa dhufan kun wanni akkanaa kun babbaatee jirallee dhugaadha. Shamaraaf dhiirri wal jala deemuun babbaatee jira. Wantoota akkasii keessattuu barnoota irraa bilisa taatanii osoo jirtani bilisa ta'aatiin waan san bakkaan gahadha. Wanta kan taatan gaaf ammoo yaanni keessan bakka lama ta'e jechuudha. Takkaa jaalalaa fi takka barnootatti hin cinne jechuudha. Gaafa waan san keessa seente ammoo baay'ee gadi bu'anii namaa jechuudha. Hagguma feete jechuudha. Mi'a ammoo fakkeenyaaf dubartiin takka tagizee gaa'ila keessa jirtuuti immoo tagizee haga gaa'ila heerumteeti. Tagizee gaa'ilatti makamini waan takka hin beeknettu barnoota isiillee xumurtee osoo akkasii deemte baay'ee bareeda. Ijoolleen ni kaa'edhanii bakkaan geettullee baay'ee jira jechuudha. Kanaaf jabaaddaa addas borusi rabbiin isin biraa jiraatu isin